Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo kun Waliif TV dha. Oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffannee jirruun isin biraan ga'a. Handariil Tasfaayitii jalqaba irratti ijoo oduun isinitti hima. Dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID hawaasa naannawaa gammoojjiif kan oolu deeggarsa doolaara miliyoona 60 taasise. Dugalli aadaa Oromoo amaateroota aartii 151 baatii 3 leenjisaa ture eebbisiise. Dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID hawaasa naannawaa gammoojjiif kan oolu deeggarsa doolaara miliyoona 60 taasisee jira. Deeggarsi kunis sagantaa dandamannaa Feed the Future Ethiopia Highland jedhamu kan dhaabbatichaan geggeeffamuun hojiirra oola jedhamee jira. Deeggarsichis sagantaa Safety Netiin jiraattota 120 ta'anii fi walitti hidhamiinsa gabaa faayinaansii uumuun jireenya isaanii akka fooyyeffatan kan taasisu ta'uun ibsamee jira. Sagantaan kunis waggoottan 5 dhufan naannolee Oromiyaa, Haaraa, Tigraay, Kibbaa fi Giddugaleessa Itoophiyaatti kan hojiirra oolu ta'uu ragaan embaasii Ameerikaa irraa argame ni mul'isa. Giddugalli aadaa Oromoodha amaateroota aartii 151 baatii 3 leenjisaa ture guyyaa har'aa kana eebbisiisee jira. Beenyaa Shiramoo dabalata qaba. Giddugalli aadaa Oromoo amaateroota aartii eegumawwan aartii adda addaatiin jirtu sadiif leenjisaa ture marsa salgaffaa guyyaa irraa eebbisee jira. Leenjitoonni kunneenis godinaalee fi magaalota Oromiyaa irraa filatamuun leenjicha fudhataa kan turan ta'uunis sirna eebbaa amaateroota aartii kanarratti himameera. Giddugalli aadaa Oromoo industirii aartii, duudhaa fi aadaa Oromoo guddisuuf xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jiruun amaateroota aartii kanneen ogummaawwan aartii garaagaraa leenjisuun eebbisiisuu danda'ee jira kan jedhan Daayirikteera olaanaa giddugala aadaa Oromoo Aadde Makkiyaa Jamaalidha. Eebbifamtoonnis ogummaa argataniin guddina aartii Oromoo keessatti gahee isaanii baachuu akka qabanis Aadde Makkiyaan aamaniiru. Giddugala aadaa Oromootiin leenjiin amaateroota kennaa addaa qaban marsaa 9 leenjisee yeroo ammaa kanas leenjifamtoota 150 eebbaaf kan qopheesse ta'uu isaati. Kaayyoon leenjiin amaateroota inni guddaan madda ogeessota aartii babal'isuun hanqina gama ogummaa kanaan jiru haaraan bakka buusaa deemuun aartii Oromoo guddisuudha. Kana irraa ka'uun giddugalli aadaa Oromoo dargaggoota kennaa addaa qaban godinaalee fi magaalota Oromiyaa keessaa dorgomsiisee leenjii ogummaa garaagaraatiin ji'a 3f amaateroota 150 leenjisuun guyyaa har'aa eebbaaf geessisee jira. Baga gammaddan isin jechuu barbaada. Hooggantuun Biroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbirroo biirichi aartii fi aadaa Oromoo daran sadarkaa barbaadamurraan gahuuf xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jiraachuusaa sirna eebbaa amaateroota aartii kanarratti himanii jiru. Indaastirii aartiif aadaa cimsuudhaaf yeroo kamiyyuu olitti hojii karaa addaa xiyyeeffannaa addaa kennee hojii gurguddaa hojjetaa turee jira, hojjetaas jira. Hojiilee hojjetamaa turenis bu'aalee gurguddaan dhufuu danda'ee jira. Keessattuu hojiilee seenessaa qeenxee daba biyya kanarratti hojjetan dhugaa jallisuun daba guddaa hojjetamaa ture hamma ta'e tokko sirreessuuf, barreessuun, walaleessuun, sirbaan karaa ogummaa aartii fi aadaatiin akka cimee deemu waan argan akka salphaatti kan ilaalamu. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Abdulaziz Daawud mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa fi aartii uummata Oromoof xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjetaa jiraachuu kaasuun hojii giddugalli aadaa Oromoo gama kanaan hojjetaa jiru cimsuufis kan tumsu ta'uu himan. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma hundi keenya beeknu eegaa hundaa'e kaasee xiyyeeffannaa guddaa itti kennee hojii hojjetaa jiru keessaa tokko aadaa, seenaa, afaanii fi aartii Oromoo kan ture cimsuudhaa fi ijaaruu irratti xiyyeeffatee hojjechuudha. Giddugalli aadaa Oromoo eega hundaa'e kaasee hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jira. Keessattuu immoo aadaa fi aartiin kun itti fufiinsaan akka babal'atu gochuudhaaf dargaggoota irratti xiyyeeffatamee hojiin leenjii hojjetamu baay'ee kan nama jajjabeessu.
Eebbifamtoonni ogummaa aartii horataniin aadaa eenyummaa fi duudhaa uummatichaa aartiidhaan deeggaruun addunyaatti mul'isuuf qophii ta'uu isaanii himaniiru. Ani kana irratti leenjii tiyaatirii irratti leenjii akkasumas immoo achi keessaa gahee guddaa qaba. Akkan aartiidhaan beekamtu ta'u abdii guddaan qaba. Gara fuulduraattis monoloogii fi sololookii waan jedhamu kun baay'inaan aartii Oromoo keessatti waan hin mul'annee fi jarreen kana lama irratti hojjedha yaada jedhuun qaba jechuudha gara fuuldura irratti. Aadaa keenya dhokate sana aartiidhaan amma dandeenye jechuun kennaa amma nuu laatame amma dandeenye aartii keenya cimsinee hojjennee aartii afaan Oromoos akka addunyaattis ta'uu danda'a akka Itoophiyaattis wal dorgomsiisuu yaaduudhaaf innee kakaanirra agama kootiin akkasii yaada akkasii qabnas jechuudha. Kennaati qabdu irratti gaafa leenjii fudhattu immoo daran guddiftee hawaasafis uummata keetti ofiifis ittiin hojjetta waan ta'eef kennaa qabdu irratti barumsi dirqama jedhee yaada. Eebbaa maatiroota aartii Oromiyaa kan sababeeffachuudhaanis waldaan faayin aartii Oromiyaa guyyaa aartii addunyaa yeroo ja'affaaf kabajamu agarsiisa bobbooca aartii garaagaraa fi mata duree aartiin jaalalaa fi jijjiirama hawaasummaaf jedhuun kabajaa jiraachuu pirezidaantiin waldaa faayin aartii Oromiyaa artistii Umar Gobanaa himaniiru. Guyyaa aartii addunyaa kabajamaa jira. Nu ammoo qophii arrasii godhamu kanaan wal qabate akka waldaa faayin aartii Oromiyaatti yeroo jalqabaaf ayyaana aartii addunyaa kabajaa jirra jechaadha. Jeneraal Abbabaa Taaddasaa haala nageenyaa yeroo ammaa ilaalchisuudhaan komaandii poostii giddugaleessa Shawaa waliin mari'atanii jiru. Rakkoo nageenyaa humnoonni finxaaleeyyii uumaniin naannoon Amaaraa labsii yeroo muddamaa jala jiraachuun isaa ni yaadatama. Udii Muusaa bal'ina isaa qaba. Rakkoo nageenyaa humnoonni finxaaleeyyii uumaniin naannoon Amaaraa labsii yeroo muddamaa jala naannoo jirtu yeroo taatu naannichaaf ammoo nageenya waaraa buusuuf hojjetamaa yeroo jiru kanatti hojiin olaantummaa seeraa lafa qabsiisuutis bal'inaan naannicha keessatti adeemsifamuu irratti argama. Jeneraal Abbabaa Taaddasaadha haala nageenya yeroo ammaa ilaalchisuudhaan komaandii poostii jiddugaleessa Shawaa wajjin mari'ataniiti jiru. Itti aanaan Itaamaajoor Shumii waliigalaa Jeneraal Abbabaa Taaddasaadha haala nageenya naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootii fi godina Shawaa Kaabaa ilaalchisuudhaan yeroo kanatti kallattii fuula duraa irratti kan fuulleeffateen komaandii poostii jiddugaleessa Shawaa wajjin mari'ataniiti jiru. Itti aanaan Itaamaajoor Shumii kun komaandii poostiin jiddugaleessa Shawaa humnoota hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'anii fi humna finxaaleessaa faannoo ofiin jiru irratti dugugguruu isaa cabsu godina lamaanittu nageenya dhufaa jiraachuu isaa mirkaneessaniiti jiru. Jeneraal Abbabaa Taaddasaadha hooggantoota olaanoo komaandii poostii jiddugaleessa Shawaatii fi qaamolee bulchiinsa godinoota lamaanii irraa walitti dhufanii wajjin magaalaa Kamisee keessatti marii taasisaniin humni finxaaleessaa Finfinnee jeequudhaaf naaf mijjata jee humnan kabajau hunda walitti qabachuudhaan godina Shawaa Kaabaa keessatti galchee akka ture yaadachiisaniiti jiru. Tarkaanfiin atattamaa komaandii poostiin jiddugaleessa Shawaa finxaaleeyyii irratti godinoota lamaan keessatti fudhateen lammiiwwan irraa balaa baraaruun danda'amu birachi dabreen humnoota finxaaleeyyii kanneen burkuteessuudhaan humni raayyaa ittisa biyyaa nagaa buusaa jiraachuudhaas himaniiti jiru. Tarkaanfii atattamaa komaandii poostiin jiddugaleessa Shawaa finxaaleeyyii godina lamaanii afaan lachuu dubbatan rukutuudhaan abdii biyya jeequuf qaban masheensoo isaatis itti aanaan Itaamaajoor Shumiidhaa kun eeraniiti jiru. Hooggantoota humna finxaaleeyyii kanneen addaan babahuudhaan lagaa fi gaara keessatti dhokatanii jiranis ammoo hojiin duguuganii baasuutii fi hojiin xaraguudhaa cimee kan itti fufu ta'uu Jeneraal Abbabaa Taaddasaadhaa ibsaniiti jiru. Walitti qabaan komaandii poostii jiddugaleessa Shawaatii fi ajajaan komaandoo fi loltuu qilleensarraa Leetanaal Jeneraal Shumaa Abdataa ammoo gama isaaniitiin finxaaleessitoota humnoota lameenii naannoo Amaaraatii fi godina addaa saba Oromoodhaa akkasumas ammoo godina Shawaa Kaabaa keessa socho'an irratti tarkaanfii fudhachuudhaan hojii nageenya biyyaa laaffisuu isaan qabatanii deeman harkatti fashalsuudhaan nagaa waaraa buusuudhaaf hojjetamaa jiraachuudhaa fi hojii hanga ammatti hojjetameenis ammoo nageenyi lafa qabachaa jiraachuu isaa ibsaniiti jiru. Komaandii poostichi hojii opereeshinii cinatti humna nageenya naannichaa cimsuu fi gurmeessuun hojjechuu isaa yaadachiisuudhaan yeroo ammaa ammoo naannoo lamaan keessattuu humni
gufuu nageenyaa ta'uu akka hin jirre mirkaneessanii jiraachuu isaaniitis addeessaniiti jiru. Raayyaan ittisa biyyaa humna uummata ifiitiif aarsaa ta'uudhaan lammiilee jiraachisu ta'uu kan yaadachiisan nageenya godinaa keessatti argameefis ammoo aarsaa raayyaan ittisa biyyaa kafalee fi bu'aa olaanaa wareegama raayyaan ittisa biyyaa kafaleen argame ta'uu isaatis itti dabaluun yaadachiisaniiti jiru. Saboota sablammootaa fi uummattoonni biyyattiidha shira fiinxaaleeyyii sirritti waan hubateef nutis taanu uummanni keenya raayyaa keenya cinaa waan ta'eef harcaatuu humna fiinxaaleeyyiidha bakka hundatti uummata rakkisan hojiin qulqulleessuu kan itti fufu ta'uudhas ibsaniitti jiru. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti nagaa fi tasgabbii galmeessisaniif beekamtiin humna raayyaa ittisa biyyaatiif hooggantoota raayyaadhaatiif kennameeti jira. Lubbuun lammiiwwan nagaa hedduun naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo keessatti rakkoo nageenya hammaataa humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa uumaniin mudatee turuun isaanii yaadatama. Yaadannoon guyyaa gootota Oromoo Ebla 15 waggaa 39ffaan guyyaa har'aa kana kabajamaa jira. Guyyaan yaadannoo gootota Oromoo biyya keessatti ifatti kan kabajame bara 2019 waltajjii isteediyeemii Ambootti qophaa'e irratti ture. Goototaa fi wareegamtoota Oromoo Ebla 15 yaadachuuf sababa kan ta'e ammoo hooggantoonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo 10 ta'an hayyuu duree fi itti aanaan isaanii bara 1980tti gara Somaaliyaa osoo deemanii bakka Shinnigaa jedhamutti haala suukanneessaan ajjeefamudha. Ebla 15 guyyaa gootota Oromoo jedhamee kan moggaafame bara 1984 koreen giddu galeessaa adda bilisummaa Oromoo dirree bahaa ture walgayii godhe irratti murtii dabarseen akka ta'e himama. Hooggantoota ABO olaanoon yeroo sanii kanneen akka Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Abboomaa Mixiqqoo, Yiggazuu Bantii, Mooyee Abdoo fi Faafaan Dooyyoo kanneen ajjeefaman keessaati. Guyyaa har'aa kana Ebla 15 guyyaan yaadannoo gootota Oromoo nuyi amantiin gargar hin baanu jedhanii tokkummaan Shinigaatti wareegamanii biyya alaa fi biyya keessatti uummata Oromoo biratti kabajamaa jira. Ambootti balaa ibiddaatiin qabeenyi birrii miliyoona 3.6 olitti tilmaamamu manca'e. Magaalaa Ambootti balaa ibiddaa mudateen qabeenyi birrii miliyoona 3.6 olitti tilmaamamu manca'uun ibsamee jira. Balichis manneen daldalaa magaalichaa ganda Waaroo Qoraatti mudachuun ibsame. Qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Ambootti itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakkaa Komaander Waldee Dhaabaa akka jedhanitti balaan ibiddaa uumameen qabeenyarra miidhaan qaqqabu ibsanii ka'umsi balichaas qoratamaa jiras jedhanii jiru. Balaa mudateen qabeenyi birrii miliyoona 3.6 olitti tilmaamu manca'uunis himamee jira. Hawaasni magaalichaa haala qilleensaa jijjiiramaa jiruun wal qabatee balaan adda addaa tasa uumamuu waan danda'uu fi hawaasni of eeggannoo cimaa akka taasisuu dhaamu ragaan kominikeeshinii magaalichaa irraa argame ni mul'isa. Zooniin dinagdee addaa gadaa korporeeshinii misooma paarkiiwwan indaastirii waliin muuxannoo wal jijjiiree jira. Korporeeshinii paarkii indaastiriiwwaniitii fi naannawa daldala bilisaa dirree dhawaa misoomsuu fi bulchuun waggoottan darbanitti beekumsaaf muuxannoo bal'aa horachuun fuulduratti hojiirra oola jedhamee kan eegamu zoonii dinagdee addaa gadaa bu'a qabeessa taasisuuf kan karoorfame ta'uun ibsameera. Hojii raawwachiisaan olaanaan korporeeshinii misooma paarkiiwwan indaastirii obbo Akiliiluu Taaddasaan dhaabbatichi waggoottan darbanitti aadaa industrializeeshinii horateen beekumsii fi muuxannoon qabu zoonii dinagdee addaa gadaa bu'uura cimaa ta'uu dubbataniiru. Dhimmoota qindoominaan hojjechuun danda'amu irratti ibsa kennu ragaan korporeeshinicha irraa argame ni mul'isa. Zoonii dinagdee addaa gadaa waggoottan arfan dhufanitti ijaaramee xumuramaan kan eegamu ta'uunis ibsamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo Waliif TV irraa oduu galgala kanaatiif isin biraan ga'aa turre xumurree jirra. Nu waliin turtanii oduu keenya waan daawwattanii fi baay'ee isin galateeffanna. Handaaleel Tasfaayeetii yeroo gaarii.